kuma kan dhaqe amin be garuu gadhiisee lama sara dirree lolaa dhaqee dirree lolaa nannee sana isaan jedhee nuyi tokko ragaa arganne qabnu dirree lolaa dhaquusaati tokkoffaa Abiy Ahmed onneettiin dirree lolaa dhaquun qabu beekumsa dhiisiiti tokkoffaa Abiy Ahmed onneettiin dirree lolaa dhaquun qabu beekumsa dhiisiiti onneedhumatti lolatti ba'u tokkoyyuu hin qabu lolas dhaqeen Igawani asjuru baay'ee nu gammachiisa. Uumaan waraanaa keenya gama hundaan qophiin godhee gootummaan isaa hamileen isaa baay'ee ol ka'aadha. Diinni amma biyya keenya amma keenya hubachuu waan hin dandeenyeef salphaatti nu laaffise waan qabsoo bara dheeraa aarsaa bara dheeraa itti kaffallee arganne kan salphumatti waan fudhachuu danda'utti fakkaate. Amma keenya sin beeku qophii biyya keenyaa sin beeku tuffiif qorannaa laafaa ta'e irraan kan ka'e yaalii godhee jira. Garuu Finfinnee teenyee isa hoogganaa turre haala jijjiiruu waan barbaanneef gara Uumaa waraanaatti dhufnee jirra. Akkuma agartan tabbii na dura jiru kun amma kaleessaatti diinaan qabamee ture. Waraanicha makaleessa goonee qabannee jirra. Har'as cifraan qabannaa burqaan qabannaa. Diinni nu tuffatee gara biyya keenyatti gale kun amma awwaalamee dhumutti duubatti waan jennu qabu. Nuti aarsaa ta'uu kabaja abbootiin keenya aarsaa ta'anii biyya kana kabachiisee turanii jiru. Amma immoo diinni dhiyoo fala akkuma waan salphaatti mootee waan barbaade godhutti fakkaate dhufe kana qaanessinee ijoolleen keenya sodaa malee qaanii malee biyyatti jiraatan uumuun nurraa eeggamu waan ta'eef akkaataa kanaan Uumaa waraanaa